maali innisi kaleessa galgala mana Mubaarak Musammaatti gargaarsi akka godhamaa ture nin dhagee jechuudha. Maalidha jennaani booniyyee galchinaa ustaazatti booniyyee galchinaa kanaaf gargaarsi haa godhamuufi jedhamee ture jechuudha. Bakka kanarratti wanni isiniin jedhu tokko agadhuma na dhaggeeffadha please obsaan jechuudha. Anaa fi abbaa manaa kiyyaa argachuu waliin arganne waliin jiraachuu hin dandeenyu. Dhabni immoo gargar bahuu hin dandeenyu. Isiniif galee wanni aanaa fi isa waliin jiraachisuu danda'u kan wanti wal nu argisiisuu danda'u inni tokko jaalala qofa jechuudha. Jaalalli nu gidduu jiraanne gargaaramuu batee wanni tokko illee gidduutti uumamu hin jiru jechuudha. Garuu maal isiniif fakkaate aniif inni yeroo ammaa kanatti anis dalagataa jira. Inni illee fayyaa qaba, nagaa qaba, nama dalagatuu danda'udha. Yeroo ammaa kanatti gargaarsi namaa waan nu barbaachisu natti fakkaatu jechuudha. Namoonni gargaaramuu barbaadan hedduu jirani. Kanaaf nuti yeroo